Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kabajamtoota daawwattoota kiyyaa ilmaan Oromoo akkasumas ilmaan Itoophiyaa ashamaa harka fuun bakkuma jirtanitti nagaa rabbii keessa jiraadha. Har'allee deebi'ee dhufeen jira. Warri haarawaa dhuftan baga nagaadhaan dhuftan. Warrillee subscribe atuunaan godhiin jirtan subscribe, like, share, komentillee naaf barreessaa na jajjabeessaa isiniin jedha. Har'a waa lama irraa dubbachuuf dhufeen jira. Innis obboleeyyan kiyyaa biyya Suudii keessatti rakkachaa jiran akkasumas immoo subscribein keenya maaliif nurraa hir'ataa jira, maali rakkoon isaa kan jedhu irraa dubbachuufi jechuudha. Awwala irratti subscribein keenya maaliif nurraa kaasuu nuti warri haarawaa YouTube kanarra dhufne jechaadha. YouTube jala gallee hookaa komentii jala gallee subscribe wal gaafanna jechuudha. Maatiinaaf ta'e maatii siif ta'a jenneet walumaaf walii taana jechuudha. Yeroo nuti walii taane sa'aatiif daqiiqaa sana keessa dhufanii nurraa kaasuu. An sababii inni ta'eefuu naan gallee akkanillee warra aappii barsiisan irraa dhageetti isinis dhageessanii todhee yaada. Engadda abduun barsiisaa ture. Komentii jalatti waliif hin barreessinaa, maatiinaaf ta'ii hin jedhinaa. Yoo dandeessanii guruppii banadhaatii yookaan telegiraamii waatsaappis haa ta'u guruppii irratti achirratti liinkiilee walii ergaa, achirratti illee maatii waliif ta'a. Komentii jalatti waan barreessitan sana dhiisaa jedhee dubbataa ture. Anillee nan deeggaraa jecha isaa kana. Numti obboleeyyan kiyya warri haarawaa warra mana jala jirtanii baay'een keessan warra yuutuubaraa qabdanidha. Walumaan haarawaa reef ka'aa jirrudha. Nuti yoo guruppii godhannee achirratti viidiyoo keenya gadhiifannee yookaan liinkii keenya kaa'annee YouTube keessa seennee liinkii sana YouTube seennee waliif dhaggeeffannee jennee akkuma isin beektanii subscribein bu'aa hin qabu. Sagaleen dhaggeeffatamuudha. Namni isin dhaggeeffachuudha kan bu'aa qabu. Subscribein haa ta'u malee hagas mara bu'aansaa guddaa miti. Kanaafiyyuu nuti guruppii godhannee warri haarawaa dhufaa jirru kun jechaadha. Guruppii sanarratti waliif illee dhaggeeffannee sheerillee waliif goonee daqiiqaatuun baay'isiin daqiiqaa 15 hanga 10 jirutti jechaadha. Walii yoo dhaggeeffannee jennee hin jijjiiramna, bu'aa guddaarra geenya, bu'aa guddaa arganna jedheetan, jijjiirama guddaa arganna jedheetan yaada. Mee isin immoo komentii jalatti naa barreessaa. Yaada kana yoo deeggartan ta'e guruppii godhannee achirratti sagalee keenyas walii dhaggeeffannee laayikis walii goonee walumaaf wal jajjabeessinee bakka guddaa jijjiirama guddaarra akka geenyu abdiin qaba. Yaada keessan naa barreessaa komentii jalatti isin jedha. Akkamitti immoo subscribein kun nurraa fuudhamuunsaa hafaa kan jedhu yeroon isinitti himu. Subscribe akkuma beekamu anarraa baay'een fuudhameera argeera. Eddeetti 10 guyyaan irraa fuudhanti jira. Lamas yoo namni nuur godhe achumaan dhufanii nurraa fuudhanii subscribein keenyallee akkam guddanne ta'aa ture. Waan sun an baay'ee na ajaa'ibeera. Akkuma jedhamu komentii jalatti waan isin akkasittiin walii barreessitaniidhaaf isinirraa kaafama. Nama biraas immoo warra aappii barsiisu gaafadheen ture. Hin deebisa subscribe kana yeroo muraasa booda isiniif deebisa kan jedhus hin jiru. Kana hundumayyuu jechaadha obboleeyyan kiyyaa dhagaheen jira. Garuu dhugaa isaa hin beeku. Akka immoo inni nama irraa hir'anne waanan godhee argee bu'aa irraa argadhe immoo isinitti hima. Ani nama tokkoof subscribe godheen yoo jiraadhe sa'aatiiuma sana daqiiqaama sana keessa namni sun yoo anaaf dhufee godhee lamman keenyarraa yoo subscribein hin kaafama jechuudha. Namni tokko hamma yoo anaaf godhee ani immoo bor
nama sanaa yoon godhe subscribein keenya akkuma sanatti nuuf ta'a jechaadha. Kanaaf iyyuu daqiiqaa an nam tokkoof godhe irratti namni sunis yoonaa godhe lamman keenya iyyuu subscribe sana hin dhabnaa jechuudha. Kanaaf iyyuu yoo namni tokko isiniif harrate isin immoo bortaa fi haala kanaan subscribe keessan hambifachuu dandeessan. An waan kana godhe waanan itti fayyadameedhaaf isinii dabarsaaraa jechuudha. Amma warroonni na jala jirtan warraan subscribe isinii godhee jiru baay'ee keessan jechaadha. Subscribe an isinii godhe sun isinirra hin jiru. An ofii kootii ilaaleera. Fuudhaniiru jechaadha subscribe an isinii godhe. Maaliif hiree isinis anaa gootanii miti? Anis sa'aatiima sana keessa dhufee isinii waanan godheef subscribe sana kaasaniiru. Hamma isinumti warri subscribe anaaf gootanii mee keessa galaati ilaalaa. Bakka subscribe jedhu sana diimaa'uma sana bobeessaara malee subscribein keessan hin jiru. Arra deebiidhaan subscribe waliif haa goonu. Tooftaa kana fayyadamnee jechaadha. Arra deebinee waliif haa goonu isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa. Kanatti aansuudhaan immoo obboleeyyan kiyya warra Suudii keessatti dhumataa jiranii sagalees ta'aafii turree hamma sagalee hataanuu fi obboleeyyan kiyya dhumaa jiranii gubaa sana keessatti barahaatti galanii caakkaatti galanii dhakaatti galanii akka bineensaatti rasaasaan fiiskisanii jechaadha dhahaa jiranii ajjeesaa jiranii sammuu keessa rukutanii dhiigni atuu keessa yaa'u mana yaalaallee bakka dhaqan hin qabanu. Akka nama atuun taane akka bineensillee akkasittiin tuffatamee rasaasaan tumama kan jedhu an hinumayyuu natti hin fakkaatu. Obboleeyyan kiyya nuti kabaja dhabnee biyya namaa keessatti atuu biyya qabnu atuu mootummaa qabnu akkasittiin tuffatamnee baraha keessa rasaasaan fiiskifamanii tumamuu jechuun salphinni kana caale hin jiru. Waanan jedhe dubbadhu jechootatu na hanqata. Lammiin keenya dhumatte kan du'aa jiranullee kan mana hidhaa keessattillee akkasittiin gubataa jiran biyyattillee tu galchanii jedhanii wanti nama dhibu hin jiru. Biyya jiraatti galan rakkatanis maal ta'anis biyyuma ofiitu gaariidha. Biyya ofiitti galan hin galchanu. Achittiin tumuu achitti walitti naqanii uffata tokkollee kanillee jechuudha maallaqa dalagatee maallaqa isaa atuu hin fudhatiin mana keessatti dhiisee akkasumas uffatallee jijjiirratanillee hin qabanii akkasittiin obboleeyyan keenya dhumaa jiru. Bakka jirtanii sagalee ta'aa fi akka dhuunfaa kootiitti garaan koo na gubate waanan ta'u dhabe gubadhe. Obboleeyyan kiyya akkan godhu an akka kootti na hangalu isinis akkuma kan akka cinqamaattanu nan beekaa. Biraa dhaabannu sagalee hataanuuf maallaqallee yoo ta'e gara hundaan gara danda'ameen obboleeyyan keenya kana bira haa dhaabannu. Sagalee taafii warri miidiyaa gurguddaa qabdan bakka jirtanitti sagalee taafii isiniin jedha. Mootummaa illee akka jedhamutti filannoo booda jedheera kan jedhamu wanti dubbatamaa jiru hin jira. Yoo dhugaate biyyatti nuuf haa deebisu. Yoo hin dandeenyes dhumaa jiranii obboleeyyan kiyyaa waa tokko nuti nama nuuf birmatu nama sagalee nuuf ta'u tuffatamne biyya namaa keessatti biyya keessattis du'a biyya keessattis alattis rasaasa kan keenya qoonni keenya maal akka ta'e annaan galu obboleeyyan kiyyaa. Kanaaf iyyuu bakka jirtaniin rabbiin illee kadhadhaa. Amantii qabdaniin akka rabbiin birmatuufitti akka rabbii yeroo gabaabaa keessatti warra hidhaa jiran hidhaa keessaa nu baasee warrallee si'ichi nutti dhufuu jedhu jechuudhaan sodaadhaan qalbiin jaraa dhaabatee jirullee rabbiin akka ija jaraa irraa deebisutti kadhannaa keessaniin bira dhaabbadhaa isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa. Waan baay'ee garaa nama nyaatudha. Atoo akkasittiin namni tokko namarraa baqatu bakka jarri jiranitti boolla jarri galan keessaa fuudhanii akkasittiin tumaa tuffataa fuudhanii mana hidhaa geessuun duraan silkii yookaan bilbilaa wajjin hidhamu homaa rakkina hin qabu. Amma bilbilallee harkaa fuudhanii jiraatanii du'anii jaraa hin beeknu achi keessatti jechuudha akka fedhanitti godhaa jiranii.
bakkuma jirtanii sagalee ta'aa kurrifadhaa fi hamma dandeessanuun kara hundaan haa biraa dhaabannuun isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa gargaarru maallaqaanis yoo ta'e haalli nu mijeeffame akka jarri biyyatti galanu haa goonu isiniin jedha. Kana caala isinitti illee hin dheeressu baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabajaa obboleeyyan kiyyallee rabbiin nagaadhaan biyya jiraatti jara haa deebisu warra hafanillee mootummaa kana irraa haa deebisu mootummaa rabbiin hin beekne biyya amantaatu jedhamu akkasittiin miskiina gubaa kana keessa itti taphataa jiru kanallee rabbiin of haa beeksisu. Ummata keenyallee rabbiin umurii jaraa nuu dheeressee fayyaa jaraa nuu eegee gammachuudhaan biyyatti haa deebisu isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa nagaa rabbi keessanaa jiraadha nagaatti.